Islaamuma Oromotu Rabbiin qofa sodaati moo kiristaanuma Oromootu waaquma isaa sodaati moo maal inni warri Itoophiyaa hoogganu kunniin waaqa biraa qaba yoo guddate waaquma lama qabdu bar tokko islaamuma tokko kiristaanuma isaan suniyyuu waaqa isaa san sodaanne si ajjeesuu jira isaan sunu si ajjeesuu jira amma amaara islaamaa tokko yoo laalti amaara islaamaa Islamummaadhaaf harkiin sirraa qusatu hin jiru si ajjees amaara kiristaanummaadha Oromoo kiristaanaa jira Oromoo islaamaa jira amaara kiristaanaa jira amaara islaamaa jira ni beekna bareechine garuu ammoo amaarri kiristaanaatiif amaarri islaamaa ajaja sana godhatanii Oromoo lachuu ni adamsu Oromoo kiristaanaatiif Oromoon islaamaallee adamfa gubachuu jirtaa'u waaqni ati gabbartu isaa wajjiin isa kamime Rabbiin ati addatti sodaattu sun kami inni Rabbiin isaa kaajajarraa fudhatee dhufee Gaaza sitti naqeessi gubu sunoo kami amma walumaa galatti sheekoleen Oromootiif qeesiin Oromoo gabrummaa ba'aa guddaa nutti fiduu jira sodaa guddaa keessa waan seentaniif peepsii tokko sobamaa akkuma abbaa gadaa hoolata arguu jirtan kan mootummaa kursii jalatti qabu ka'eedha amma man isaatu saamame kunoo agalateeffatu ka mootummaa gaafa sana ni jabeessina deemitiire mootummaa saamame ofiisaati namni waan dhufuun beekin waan ta'een beekin waan dhufuun beeku ka waan dhufu wallaaluu irraa gaafa sana namicha kursii jalatti qabame har'ammoo takka takkaan qaqqabu jira waan isaan mana keessaa qaban harkatti adamsuu jira kun ammoo yakka guddaa osoo hin taane yakkamtoonni osoo warra sanas hin taane yakkamaan numa mataa keenyaadha waa hubachuun duratti harka dhoofneef itti galle ni deeggarre ni tumsineef kun hundi miidhaa ta'e sheekoleen Oromoo qeensiin Oromoo keessaa yu'ani warra kanarratti kan xiyyeeffannoon kiyya deebiin yoo haqa keetiif du'uun shahidee siif hin taane taate islaamaan barsiisattee nu rakkisaan oolin namaatu jira gabaabdumatti ani sheekaan ani olomaan ani quraanaan beekan quraana keessatti akka kee irratti shahideedha jedhee bakka sayyoo ati himuu didde nuti warri abdii kute siif himna bakka kana hin himtu taanaan amantiin ati nutti himaa ooltuus hin jiru ni baranna haqa keenyarra amma haqa isaarratti Oromoon lafa isaarratti ajjeefamee ibiddaan gubatee argisiisan mormarraa muranii mukatti suuqanii keessa deemanii itti mul'isuu jira magaalaa keessaan naannaanii horii irraa saamuu jiru yoo haquma kee kana argaa Rabbii sodaadhu jedhe kitaabni bakka sani nu haa qaramu takka ammoo nutti immoo haa dhiifamuyyuu qeesiin harkaa lubbuu namaan balleessii cubbuudhaa jedha lubbuun ta'e tabaddu sunoo maalisiin kan nama si balleessu cubbuu ergan ta'ini ati yoo nama ajjeeste yoo nama si ajjeesu ajjeefte erga cubbuu ta'e ati maa duutaree kan cubbuu irraa bilisa maa si ajjeesu ani gabaabdumatti ani beeku rakkoon Itoophiyaa keessa jiru Oromoon guutumatti feetu protestaantii ta'e feetu islaaminaanweerii ta'e feetu waaqeffataa ta'e feetu ortodoksii ta'e feetu peentee ta'e feetu kaatoolikii feetu islaamikii ta'e duu jirtaat Oromoon kun hunduma jiru takkumaati atiitu amantii 17 qaba malee sirni si ajjeesu tokko qofaadha Oromoo mataatee jiraachuun kee yakka hin danda'amu kana jala muriitii ufittimi kanaafu rakkina kanaabaa kana keessatti ilmaan Oromoo rakkatanii miidhamanii salphachuun waan badii isin gootan irraa kan ka'e arra dargaggeessi biyya kana keessatti boora'ee isiniin jedha ayyoon Oromoo addunyaa irratti qubanu qabaadha akkasii rakkoon keenya kanaadha hubadhaa isin jira كنتها والله يا كنا ऐसे जिरतन करेगा गलू बर्बाद कर Oromia Arras Borus Wobo